Raadiyoo Simbirtuu. Torbeen naannee kamisni dhufee qophii simbirtuu dhaga'uudhaaf akka hawwiitiin nu eegdan ni abdanna. Maarree nutis guyyaa kamisaa eegne qophii simbirtuu har'aa qabannee dhufneerra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa, kun qophii simbirtuu kan gaafa fulbaana 8 bara 2016ti. Qophii keenyaarraa akkuma kanaan duraa oduutiin tokko jennee eegalla. Itti aan immoo sirba tokko isin dhageessifnee gara qophii imalaatti dabarra. Qophiin imalaa keenya har'aa keessummaa 3 qaba. Innis waa'ee mana hidhaa Qilintoo gubachuu, achi keessatti hidhamtoonni madaa'uu fi ajjeefamuu irratti kan xiyyeeffatudha. Achi keessatti wanta godhame hundumaa isaa gurra isin buufna jechuudha. Hanga xumuraatti yoo nu waliin turtan qophii kanarraa waa hubattu ka jedhu abdii qabna. Amma oduu. Reeffi hidhamtoota Qilintootti ajjeefamanii gara maatii isaaniitti ergamuu eegale. Abiddaa fi rasaasaatiin kan ajjeefaman hidhamtoonni reeffi isaanii manneen yaalaa Xoraayilochii Poolis Hospitaalii Phaawulosii fi kan biroo keessatti kaa'amee ture. Achii fuudhamee kaleessarraa eegalee gara maatii isaaniitti ergamuu jalqabeera. Oromoonni Dheeressaa Dirribaa, Asaffaa Kabbadaa fi namni maqaan isaa Tasfaayee jedhamu warra ajjeefama keessatti argamuu jedhee oduun nu ga'e. Tamasgeen Abbayyee, Tamasgeen Tsaggaayee fi Tolasaa Gurmuu immoo warra mana hidhaa sana keessatti gaafa sana madaa'an keessaa hanga tokkodha maqaan isaanii kan nu ga'e. Guyyuma sana mana hidhaa Qaallittiitti immoo namoonni maqaan isaanii Gaashawuu fi Shibbiruu jedhaman saba Amaaraarraatiin waraanaatiin ajjeefamaniiru. Manni hidhaa Qilintoo maqaa namoota sanbata darbee mana hidhaa sana keessatti du'ani jedhee 54 ifa godhe. Manni hidhaa sun roobii kaleessaa mooraasaa keessatti ifa akka godhetti namoonni sun harki caalaan isaanii abiddaatiin kan isaan du'an. Namoonni du'an kan biroon jiraachuu fi dhiisuusaa homa tokko hin dubbanne. Akkasumallee waa'ee warra madaahanii fi haalli isaan keessa jiran akkasumas eessa akka isaan jiran hin eerre. Maatiin hidhamtootaa hanga oduun kun qophaa'etti ibsa manni hidhaa kun baase hin arganne. Har'a garuu ni argatu jedhamee eegama. Mootummaan Itoophiyaa immoo karaa raadiyoo Faanaatiin namoota 23 du'aniiru kan jedheen alatti kan biraa ifatti hin dubbanne. Mootummaan Itoophiyaa gaafa fulbaana 3 bara 2016 mana hidhaa Qaallittii keessatti Oromoota 2 ajjeesee kan biraa 2 immoo madeessuun beekame. Liigiin mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa ibsa roobii kaleessaa baaseen akka jedhetti poolisoonni mana hidhaa Qaallittii Oromoota 4 gaafa sana ganama hidhaa keessaatii waamanii arfan isaaniiyyuu mataarra rasaasaatiin dhahani. Isaan keessaa Darajjii Ashannaafii fi Buzaayyoo Ayyaanoo battalumatti yoggaa lubbuun isaanii darbu, Ayyaaloo Wandimmuu fi Wandoosan namni jedhamu dhahamanii lubbuun isaanii otoon bahin hafeeraa jedhe. Kana malees Oromoonni biroo 7 waamamanii guyyaa tokko akka ajjeefaman bulchaan mana hidhaa Qaallittii namni maqaansaa Gabra Egzaabeer jedhamu waamee itti himeera. Isaanis Fayyeeraa Kitilaa, Fayyeeraa Baqqalaa, Masfin Ixaanaa, Sa'id Huseen, Biraanuu Ambaachoo, Muhammad Asnaaqee fi Ashannaa fi Gabra Mikaa'el warra akka ajjeefaman itti himamedha jedhe liigichi. Duulli qabeenya ofiin diina loluu Oromiyaa keessatti eengadda eegalee bakka hedduutti hojiirra oolaa jira. Magaalota gurguddoo godinoota hedduu keessatti duulli gabaa lagachuu kun bu'aa buusaa jira. Dabballoonni, bulchitoonni, poolisoonni fi agaaziin magaalota hunda keessattuu akka mana nyaataa fi dukaanni hin cufamne doorsisaa turani guyyaa 3 kana. Gaafa jalqabaa godinoota Shawaa Dhiyaa, Shawaa Kibba Dhiyaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga Bahaa, Wallagga Dhihaa, Qallam Wallaggaa, Harargee lamaan, Arsii fi Baalee keessatti magaalota gurguddoo harki caalaan isaanii karaan one dukkaanni cufaa ture. Poolisoonni gabatee konkolaataa yoggaarraa fuudhanii fi mana samsan mul'ataniiru. Naqamtee fi Ambootti qeerroon warra seera cabsan ittiin jedhani tarkaanfii irratti fudhataniiru. Duulli kun immoo ammas itti fufee jira magaalota gurguddoo bakka hedduu keessatti. Doorsisa hidhaa fi adabaatiin magaalota kan akka Walisoo fi dabalatee keessatti immoo banameera deebi'ee hoteelli, manni nyaataa fi manni daldalaa tokko tokko. Magaalaa Jimmaa fi Mattuutti garuu duulli qabeenya ofiitiin diina loluu jedhu kun hojiirra hin oollee jedhe oduun qaqqabe.
Naqamtetti gaafa duulli gabaa lagachuu eegaluudhaaf jedhu galgalasaa agaazonni 2 battalumatti ajjeefamanii kan madaahanii Finfinnee geeffamanis mana yaalaa erga gahanii du'aniiru. Agaaziin immoo gaafuma sana barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa 2 ajjeeseera. Kaleessa immoo magaalittii keessatti konkolaataan agaazii fe'ee deemaa turee fi hoteelli Abenezer jedhamu kan agaazii nyaachisaa ture irratti qeerroon tarkaanfii irratti fudhatani. Ergasiitiin Naqamteen kaleessa galgala jeeqamaa bulte qawwee fi boombiin akka malee dhuka'aa ture. Agaaziin namoonni akka gadi hin baane jedhee akeekkachiiseera. Namni gadi bahee argame akka du'anillee itti himeera. Hanga ammaatti dhukaasa galgala sanaatiin balaan qaqqabee ifatti hin beekamne ammaaf. Dhumarratti mana hidhaa Qaallittii keessatti hidhamtoota fakkaatanii kan Oromoota basaasaa turan akka bahuudhaaf jiran barame. Kaleessa mooraa mana hidhaa sana keessatti hidhamtoonni sun ni baana jedhanii viidiyoo waraabamaa fi suuraa kaafamaa oolani mootummaatiin. Warri amma bahuudhaaf jedhaman kunneen gariin isaanii dhimma Oromoodhaaf hidhamanii garuu booda achuma keessatti basaastuu kata'anidha. Gariin isaanii immoo tikaaf ramadamanii warra achi seenantu amma bahuudhaaf jedhu akka maddeen keenyaatti. Isaan kanaatiin mootummaan kaleessa viidiyoo fi suuraa kaasaa ooluunsaa diraamaa wayii Oromoo irratti qopheessaa jira jedhanii kan ija shakkiitiin ilaalan jiru.
Dhaggeeffattoota keenya amma kan dhiyaatu qophii imalaati. Qophii imalaa keenya irraatiin kan laallu haala yeroo ammaa kan gurraa namoota Itoophiyaa hedduu keessa jiruu fi addatti immoo Oromoo kan laphee tuqee jiru waa'ee gubaatii mana hidhaa Qilintoo fi achi keessatti lubbuu fi qaama hidhamtootaarra badii qaqqabuusaati. Sababiin isaa immoo harki caalaan hidhamtoota achi keessa jiranii Oromoo waan ta'aniif. Kana irratti xiyyeeffanneetudha kan dhiyaatu qophiin imalaa keenya irraa maarreen gaxumuraatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Sanbata darbe wayita balaan mana hidhaa Qilintoo sanarratti qaqqabe duraan dursee otoo abiddiin ka'iin dhukaasni akka turedha. Isaa booda saatii dheeraadhaaf akka lakkoofsa achitti waaree booda amma saatii 11tti ibiddis dhukaasnis akka turedha. Galgala isaa mootummaan akka ifa godhetti balaan tureera. Balaan sun immoo kan ka'e namoonni hidhaa keessa jiran miliquudhaaf kan isaan godhanidha jedha. Garuu immoo mana hidhaa sana keessa bakka hidhamtoonni jiranitti ibiddi akkamitti galee ka jedhu gaaffii biraati kana mootummaan hin deebisne. Lubbuu namoota 21 bahee kan lama ammoo madaan qaqqabeeraa jedhee ibsa baaseera. Roobii kaleessaa immoo manni hidhaa Qilintoo namoota lubbuun isaanii bahee akka ibseen namoonni 54 akka du'anidha. Ammas namoonni du'an kun kanuma qofa haa ta'u yookaan lakkoofsaan meeqa akka ta'e wanti beekamu hin jiru maddeen adda addaa isaa ol jedhu. Mana yaalaa adda addaa keessa reeffi namoota akka jiru kan madaanis eessa akka jiran ifatti akka hin beekamnedha kan dubbatamaa jiru. Maaltu ta'ee isa jedhuuf namoota 3 qabadheen jira. Isaanis maatii warra hidhaman keessa wayita dubbiin sun ka'e kan achi turanii argan dura dhiyeessa. Isaa booda immoo namoota biroo kan ijaan argan qabadhee dhiyaadha. Mee jalqaba wayita dubbiin sun ka'e Qilintoo kan turan maatiif qallaba fuudhanii ka deeman waan isaan jedhan haalataa dhaggeeffanna. Yeroo kan nama walakkaatti banama ture yaadra garuu hanga sa'aatii sadii walakkaa akkasitti deemee maaliidha jennaan dubbisuuf hin jenne sa'aatiin ganaadhaa jedhanii namni foonuu dhabame faama ture boodana yeroo as ba'an immoo akkama mana bananii kanaafuu isaanii banuu dhukaasuu ka'ee godhamu kumaa kan dhaabatu deemaatii jedhanii isaa boodana yeroo uummanni biqiltuu wal jajjabdee karaa baqatu deemu alatti gaafa baanee ala baanee yeroo dhaabannee ilaallu immoo boodara iddootti boba'uu jalqabe dhukaasatti boba'uu jalqabe booda hundumti bakka shiboon baay'ee faataadha uummanni hundumti sodaatee erga sodaatee booda karaa gadii gadiitti boonni kaan mucaa gadee kaan maal gadee boodaan baqatee ba'ee tokko booda immoo dhaabbataa turre ambulaansii nama kuuraa ture malee wanti haaraa waan tokko dharra deemtanii gaafatanii arguutti hin dandeessanii qaallitti deemaa jedhan isaanitti dabalatee irraa dhangalama. Qaallitti kan deemaniyyuu qaallitti maal waan akkasii namaan yeroo deeman jira waan jira waan tokko waan dhageenya qabu jedhanii warra asii deemaniyyuu qaallittiidhaayyuu waan tokko waan akkasii jiru asii bira jiranii maal jira waan tokko jiru waan dhageenya qabdu information maal jedhamanii har'a maal guddateessanii yoom deebi'aa kottaa jedhani. Ganama wayita isin deemtan mana hidhaatti hidhamtoota Oromoo warra gaafachuu deemtan san agartaniittu isaan isin otoo dhukaasni hin banamiin ijaan halaalatti ol agartaniittu. Yeroo kaan amma garuu bannetti waan tokko waan jedhanii jiru bananii waliin argisiisan lamaaf walakkaatti banamu yeroo kaan akka taa'aatti sadii walakkaatti manni bakka callisee mataa jira manni sun banamnee akkasumatti taa'aa turre hanga taa'aatti walakkaa akkasitti keenye kanaan booda dhukaasni dhaga'amee erga dhukaasni dhaga'amee erga kaanee ilaallee maal jenneeffa dhukaasni ka'ee boba'uu jalqabee booda maa dhaabatu baqadhaa yaasuusaa jedhanii. Dhukaas waggaa jalqabame sana namoonni balballi jalaa banamee mana hidhaatii gadi bahaniiru hin turreen agarree halaalatti ijaan moo otuma isaan mana hidhaa keessa jiranii otoo balballi jalaan banamiin dhukaasni ka jalqabe. Karaa ta'aa turre waan tokko wanti banamee yeroo kaan taphan karaa uummanni keenya wal seenee waan tokko wanti banamee jiru akka taa'anii sadii walakkaatti ta'aa turre wanti banamee. Akka isin hubattanitti dhukaasni qawwee kun mooraadhuma hidhaa sana keessaatii baname immoo duubarraati kan itti baname laata. Ibiddi immoo dhukaasaa booda jalqabee. Yeroo dubbisuudhaaf deemnee eegaa turre keessuma jala jiru dhuka'uu jalqabee yeroo dhukaasni dhuka'ee uummanni saayina dhaggeeffannaa baay'ee ta'e kanaa booda uummanni yeroo achi keessaa qorqoorroon utaalee maal jedhee yeroo ta'e erga ta'anii immoo dhaabannee yeroo garagallee ilaalu immoo abiddi ofirraa naaruu jalqabe kanaa booda sadii walakkaa waan akkasii kan qabate hanga sa'aatii walakkaa nyaata akkasii dhaame.
Akka isin amma ijaan agartanitti dhukaasis kan jalqabes haa ta'u ibiddi kan qabachuu jalqabe karaa mana hidhaa Oromoonni yookaan immoo isin dubbisuu deemtan sana jiran immoo karaa biraati laata? Hundi isaanii waluma keessa jiru. Amma zoonii sadii jira. Sadarkaa keessa iyyuu kan Oromoonni jiru, kan dhimma biraatti kan hidhamanii jiru. Sadarkaa adda adda qoodanii biyyaansaa kanarratti warra Oromoo kanarratti warra kana jedhanii hunda isaa zoonii achuma keessatti dhagaa kan ta'e raammoo xiqqoon fagaatuma tokko ganaa adda addaa deemnee iddoo itti fakkii malee jiraata fakkii sana erga darban immoo ganaa kutaa lakkoofsa isaan keessa jiran barbaadu walirraa xiqqoon fagaata gaamma tokko. Isin jidduu kana dhaqxanii isaan dubbistaniittu wanti isaanitti himame yookaan immoo wal dhabdeen ka'eeru jira mooraa sana keessatti mootummaa isaan jidduu wanti duraan dhageessaniittu jira waa isin shakkisiisu. Wanti haaramaatti jiran wanti jiru mana murtii dhawne immoo ganda ji'a lamaatti waan akkasiidha jedhanii fannee jira malee wanti biraa wanta jiru shakkii wanta gurraa qabnu jedhanii har'ammoo yeroo deemnummoo nyaata fuudhee jedha kan deemni nyaanni seenuu kan jedhu baasanii isin irratti laxxafamee jira fuulduraa karaa seenamu sanarraan laxxafamee jira nyaanni seenuu wanta gogaa yoo ta'e malee wanti wanti nyaanni karaa kamiyyuu kan ta'e iyyuu hin seenu kan jedhu baay'ee laxxafamee jira erga yoo miidhaan naan arguma kaasee irraa kaasee hin seenu jedhanii hundumtuu uummanni kana dubbisaa ture malee wanti haaraan Ittaan immoo wanta ta'eef balaan qaqqabe maal akka fakkaatu nama ijaan arge kunooti. Mana hidhaa keessatti naannoo sa'aatii sadii fi walakkaa kana keessa ta'e. Kana keessa namoota 38 kana keessa beekta kan du'anii. Kan ajjeefaman jechuu? Maaliin du'ani mee natti mi rasaasa moo ibiddaan immoo maaliin du'ani? Rasaasni kun eenyurraa dhukaafame? Warra manadhaa eegane waraana irraati moo eenyurraa dhukaafame? Kan du'e immoo baay'een isaanii eenyudha amma 38 kun? Oromoota kan du'an mee natti meeqamee maaltu ta'e akkamitti baname mee dhukaasni sun mee haala sanatti himi? Dhukaasni kan baname sababii kanaatti gaafa duraa midhaan akka biddeen midhaan kun waan jidhatee akka hin jenne jedhanii wanti dabarsanii jiranii. Kanarraa bakka jechuun jechuudha akka lafti injilanii galgaltummaa jechuudha gaafa. Jimaataa galgala? Jimaata galgala jechuudha. Kanarraa ka'ee maal galgala jedhanii irratti bakka akkaan isaanii nyaata isaanii yaa'uu guddisan maatiidhaa fi wanti kennaa maatiin odoon galii jechuudha wanti sun jammaranii akka jammaranii sa'aatii sadii fi walakkaa kan keessa bakkaan wanti ta'ee asumsii sadii sagalaan biyyaaf nu ka'eera. Mee isa jimaata kanatti gaafa jimaata maaltu ta'e akka nyaanni hidhamtoota hin galle dhorkani moo maanni kan dhorkame? Tole maaliif dhorkani mee? Akka bitaa wanti nuti bakka itti sakkattaa mudaa sakkattaa irratti akka wanti akkan jedhamu wanti mudaa akka daakuu naannoo irraa kana ta'e wanti akka hin jiru jedhanii duuba kan isaan dhorkameessa. Gaafa jimaataa? Jimaataa waraqata baasanii bakka warra qabeessa akkana kan akka hin jedhanii takkaanii lafa kaanii gaafa jimaata jechuudha. Kidaanii janan wanti kana baasanii bakka isa dhagaanii warri keessatti bakka kan fayyadanii galgala lakkaa'amuu godhanii nama sanyii kan murteessa bakka walaan jedhu ka'ee walaan namoota hunda qabee bakka asheetuu bakka inni ta'e bakka murteessaa gara baafaa jiran jalqabaachuu ka'e. Kan maal ta'e? Bakka murteessaa gara baafaa jiran bakka kan biraa ta'e talaan kan jalqabee jiru. Dukaana sun bakka harkaatti dura fudhatanii muka bakka baatanii bakka fidee kan haala fudhatanii dhufanii namoota bakka harasa sana akka bishaan kana bakka harasa sanii jedhamu jedhanii kunuuna keessatti kan foonii godhamee jiru jechuudha. Dhukaasni jalqaba kutaa obbo Baqqalaan fa'aa hidhaman irratti jalqabe? Otoo ibiddi hin ka'iin jechuudha dhukaasni kan jalqabe?
isaan gaafatee taachii keessatti waan gammadee xixiqqoo ishii akka bakka gurguruu waan ta'e dhumaa wanti jiran taa'an achi keessatti kanumarra jammareen tokkotu qabanii bilisuu kun jammaree reessa isaan ogumaa bakki wantoonni jedhu kana booda ka'ee itti kaanan bakka gattaatti fudhachuu qabanii ijoollee baay'ee rukutanii dhiiranii kana booda warra irraa humni qabaman cuqqan dhiiran dubatan namoonni baay'een jechuudha akka jiranitti kanan ammatti kan beekamu nama soddomii saddeetidha kan du'een maayiltuu reessisaa kan bakka hojii ta'edha dhimmaa jemmuu rukutamanii mana hospitaala keessa jiru baay'ee isaan ta'e. Dhukaasni kutaa obbo Baqqalaan fayyadaman irratti jalqabe amma namoonni rukutaman kun beekamu obbo Baqqalaa fa'aa keessa jiru warra amma ajjeefaman kana keessa. Obbo Baqqalaa isaanii hin jiran isaan rukutamni garuu isa bira darbanii miseensa isaanii kan ta'e jechuun akka wantoonni hundee tamasii dhaga'ee mucaan jedhamu jira isa kan rukutamee tokkochi. Hoogganoota Koongireesii Federaala Oromoo isaan keessa jiru amma warra ajjeefaman keessa yookaan warra madaa'an keessa. Isaan kana dura rukuttaan bakka hunda daddabaramanii kana dura lubbuudhumaa wanti hin taane ta'uu isaan lubbuudhaan homaa hin taane. Mee warra miidhame kun gariin isaanii miseensota adda bilisummaa Oromooti gariin isaanii waboofaa turanii gariin immoo warra adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadinaatis jedhu. Warra du'an kun Oromoo isaa ta'anii saba Amaaraas haa ta'anii saba biraadhaas haa ta'anii eenyummaan isaanii ibsuu dandeessaa? Eenyummaa isaanii ammaa kan tokko jedhee mataa isaanii adda baafachuu hin danda'u garuu hospitaalu kan uummanni kan duunechi keessa bakka Oromoo saba Oromoo ta'anidha. Oromootadha. Nama muraasadha kanatti keessa jiranii kan biraa jechuudha malee beekanii godhachuu waan kanaa tarkaatti kan irratti. Mee barattoota amma fincila kanaa waliin qabamanii achitti hidhaman immoo warra achi keessa turanii warra bara hedduu hidhaman immoo nama akkami laata warri amma tarkaanfii irratti fudhatame kun? Jara kana wanti biraa dhuunfaa ergaa waan baay'inaan qabu jara makkee jira wanti tuttuqaan wanti dhammalee waan jara dandeenyu waan wanti guddaa sirriitti hidhamaa jira itti taasifama jira sababiin kanaatti kunan ta'e. Mootummaan maaliif tarkaanfii isaan irratti fudhatame warra hidhamtoota kanatti isaan osoo hidhamtootadha mana hidhaa keessa jiru maaliif isaan ajjeesuun barbaachisame? Adde akkam baanee bakka siidanii yoodaan biyya waaqatuu biyya wanti biraan irratti kaasisan jedhan sodaa marraa kaanii fidaan jalqabatan irratti manni biraa wanti sirrii biyyattaa jabaatanii ture yoo isaan jarritti waan biraan irratti fidudha sodaa keessa isaan jedhamu baay'ee sodaatanii waan ta'eef sabaa fi kanaatti wanti kun kan ta'e. Saatii dheeraaf dhukaasni turee jedhan ibiddis turee jedhan reeffisaa ta'u warri madaa'e kuni mootummaan garam geesse fuudhee. Kana booda warri rukutaman kun baay'ee kan tulludha gara hospitaalatti geeffamanii sun achumatti erga baay'ee miidhagudha beekta kan achi qabamanii bulasiin jira saasatii walakkaa dhaqabee hanga sa'aatii 11tti kun kan jiru kana booda humna addaa wanti kana baay'isaanii galbeerutti dalagaa kana beeksisuu nama wanti dan maatiin kan gaafa keessatti maatii adeemu mootaa bakka musulkaa jedhamtu kun jiraatti karoorri dabsu inni barattu hospitaalii bitatti halkanitti dandeenye gara poolisii dhufuun barreeffama isaa turanii gara xooraanii naannoo isaatti kan jechuun hundi namoonni baay'ee kan irratti kan egaa galgalamuu walitti ta'uu gabaatamu makiinatti muranii gara biraatti tajaajilu kanaaf. Saatii dheeraa turee dhukaasni jedhan dhukaasni dhuka'u kun hidhattootuma mootummaa mana hidhaa sana keessa jirantu warra hidhame irratti dhukaasaa ture moo eessaa dhufe saatii dheeraa dhukaasni kun? Dhukaasa kana isaan warri hidhattoota keessatti deebiitu humna makalakalaatii federal poolisii alaatii achisaa poolisii jedhamtu gara taasisuutti dabalanii turanii taasisa kan itti jiru amma humni ministeeraa waan hin qabu malee barreessuu isaa dhufe godhamuudhaan kun waajjiran. Terus perjalanan kamu dengan bikin mudah. Jalan turun dekat turun jalan turun dan kita kemudian kita zamannya turun wan tan betul turun jalan turun jalan. Mee adda nuu baasime mootummaan gaafuma sana galgala sanbata darbe galgala ibsa televezyiiniidhaan kenneen namoota muraasatu jeequmsa kaasanii miliquudhaaf wayita jedhan ibidda qabsiisanii jedhan. Dhugumaan namoota hidhaa keessa turantudha miliquudhaaf jedhanii dubbii kana kaasani moo mootummaatu dura dhukaasa jalqabame? Sobaadha kun mootummaatu dhukaasa kun jalqabedha malee waan ta'e yaada ittiin waliin cina sababa barbaadanii malee kan kaatu jalqaba wantiidha yaada mootummaa irratti waa'ee kanaati dhukkuba waan galgala lakkaa'amu jedhanii waan barbaadanii kan inni cina sababa isaa guutatanii malee
Mukaan nuti jammaranii muudaatti kennuun. Maatiin Oromoota hidhaa jiranii hedduutu yaaddaa jira. Akka walii galaatti Oromoon hunduu gaddarra jira. Namoonni ajjeefaman kun maqaa isaanii hamma beektu ati eeruu dandeessaa? Eenyu fayyama warra ajjeefaman kun? Amma maqaa isaanii kana hojjetaa jedhee waan baay'ina waan ta'aniif namoota baay'eedha jechuun naannoo nama kuma torbaa kana keessa kanaa wanti baay'een hin gahu akka wanti hedduu namaa keenya ta'uu danda'e dandeenye akka ta'e tumiidhaan maaliif jecha poolisii fudhatanii naannoo keenya wanti isaan beeksisu dhibee karra rukutamanii keessaa amma tajaajilanii jira isaanii namni keessa dandeenye kaanii afee yaala jiru. Warra rukutaman hoo eenyu fa'een quba qabdu laata warra rukutaman keessaa hoo? Warra rukutaman keessaa kanaan beeku tokko kanasiin saddeet jedhama. Tokko poolishaa burii jedhama. Namni tokko dheeressa dirqabaa guddaan jedhamtee jira. Afaffaa kabbadaa kan jedhamte turee kan kanaadha wanni beekonni malee kan isaanii baay'inaan beeku. Maalirra jiru amma warri rukutaman kun laata gara mana yaalaa geeffamanii wanti quba qabamu jira waa'ee isaanii lubbuuf jiraachuu fi du'uun isaaniillee. Ammaatti lubbuun isaa jiru garaanni ammaa kan kun poolisii isaanitti biyyi toora elektirik mormataan taasifamaa jiru beekanii. Amma manni hidhaa Qilintoo maal fakkaatame yeroo ammaa kana hagami kan miidhame manni hidhaan sun amma barbadaa'ee keessa hidhamtoonni jiru yeroo ammaa kana? Amma manni hidhaa keessa kan jiran naannoo dambiin irraa kan nama sodamaa fi shantama kan ta'an maanguddoota adda adeemanii kunsanii jiran naannoo makiinaa saddeettamaa waliin kanaan gara shawar walitti deemanii wal sadubaayi. Kanaaf baay'ee fakkaata maatii galtanii fudhatee siyaasa keessatti eegganii uummanni bakka adda ta'ee bu'aa jira maatii hedduuleessanii mun abbaan haati mucaaleen isaanii maal bakka yaa'idhamu wanti akka jiranii beekanii wanti isaanii bu'aa gara mana hidhaa alitti gadduun deemanii gaafatanii ittiin dhalanii baay'ee wanti guddaa danda'an dura deemee wanti guddaadha kana. Isaan manni isaanii hin gubanne moo maaliif achitti hambifaman? Ayyee. Mee obbo Baqqalaan faa amma yoo lubbuudhaan jiraatani garam jiru jedhamuu danda'a? Gara Zuwaay? Gara Zuwaaytti geeffamanii biyya fakkeenyi galgala gara Zuwaaytti geessanidha amma dhumarratti seenaaf ta'a dubbachuun irra jira jettee kan dubbattoo jiraate carraan sii kenna. Kanarratti gadi mootummaa fudhachuu gara jedhee uummata uummatatti waa'ee kanaa jechuudha adda baasanii waa'ee kana bakka lammummaadhaan qabamummaadhaan adda baasanii uummata keenya adda baasanii waa'ee kanaati kunuunsi kan jiratu maal jecha jiru sadartii isaaniidha bakka uumuudhaaf kan akkana kana dhimma kanaa uleessanii Pasti bertahan tidak bertahan kalau jirani apa yang dicegah menggunakan apa yang dicegah ada cara rendah itu di dalam dulu mereka atas mana ada kali kita sendiri ataupun terjadi mereka itu murah itu bisa bersamanan berbeda mana orang ini kita kandan yang damar ini tadi itu begini Wanda maaf mungkin yang baru bermaksud bakal pusat berbeda. Kaleessu innis gaafuma sana? Qaallee warra mana hidhaa Qaallittiitii baay'ee ajjeesaniiru jechuudha. Eenyu maqaan isaanii? Maqaan isaanii tokko Jaarshoon jedhama. Tokko immoo Hedduun jedhama. Aratti nama arfanii Amaaraa biyya kan naannoo Amaaraadhaa dhufanii? Erga hidhaadhaa bahanii karumarratti ajjeesan moo mana hidhaa keessa ajjeesan? Oggaa jeequmsi Qilintoo ture Qaallittiittis jeequmsi ture moo maaliif baqatu isaan? Ayyee gaafuma jimaataa?
bakka wanti baay'een jalqaarraan diibanii baay'een alatti bakka diibee baay'een maa'uun yeroo abdiisanii iddoo qabamu mana keenyan mana keessatti wajjin galanii mana keessatti abdiisan jirta. Warri tarkaanfii kana fudhatan immoo warri dhukaasa banan kun dhalootaan saba kamirraati? Oromoonnis keessa jiru warra kaleessa mana hidhaatti nama ajjeesan keessa? Saba Tigree an fudhatan. Amma harki caalaan kan ajjeefaman kun qawweedhaan ajjeefaman immoo mana hidhaa keessatti ibiddatu isaan ajjeese? Mana hidhaa keessa balbala bananii itti seenaniitu moo karaa duubaati kan isaan itti dhukaasuu jalqaban callisaniidhuma? Karaa duubatirraan bitee balbalti qabananii jira walirraa duubarraan gisee ba'an kan isaan baanee lattanii warri kutu kana booda qaqqaban ta'an. Yoggaa isaan irbaat laaqa cireedhaaf yookaan fira dubbisuuf gadi ba'an dhawu jechuudha. Isaan kunis wanta gaafa sana ta'e kan dubbatan qabu. Waa nyaata irratti gaafatanii maatiin akkan galle kan jedhu tokko waan isaan maatiin dhuunfaa galu maatiin nyaatan gashiin agashuu irratti. Baay'ee. Maatiin kan gaafatame daldala xiqqaa ture jecha achi sanbatuma sana deebisanii deebi'uuf hin dandeenye karaa alaa manatti qollofanii bahanii achi erga itti ka'ee booddee uummanni achi keessa jiru dadhabee gara alaatti yommaa bahu karaa alaa humni waraanaa naanna'ee jira garatti lamatanii qabanii. Xiqqoo fuula isaanii gadi baafataman irrukutamu achi keessatti immoo kan bakkatee danda'u keessa bahuu hin dandeenye jira karra beekanii jira isaan immoo achuma keessatti gara nama 30 kan namoonni dibatan jiru rasaasan kan rukutamanis bakka rasaasan kan rukutaman hanga kanaa jedhamanii lakkaa'amuu danda'aman nama baay'ee rukutame. Na baay'ee rukutame? Na baay'ee rukutame. Abiddi ka'e jennaan abiddi gaafa kan namoonni tokko kan bahan ture ibidda sana baqannaacha achi booddee kan dhukaasni sun godhe. Amma warra miidhaman keessa warra lubbuun darbe keessa eenyu fa'iin maqaa beektati? Namoonni sun immoo adda bahuu hin danda'ani. Uummanni erga gubatee inni rukutamee inni gubatee adda baasanii ala erga bahanii booddee galgala naannoo sa'aatii 4-5 booddee halkan gaafa zuwaayii fi dirreedowaatti fe'anii uummata Oromoo keessaa adda baasanii filanii isaanii filaa adda baasanii beekuu erga walitti hidhamanii booddee dullaatiin diraruutiin dabadabanii gara konkolaataatti fe'anii luka qullaa godhatiin kan qullaa deemarree jira roobitis waayitti fe'anii jiru amma yoonallee kan dirraman jiru. Warra rukutame keessaa maqaa isaanii kan hin beeku tokko Tamasgeen Tsaggaayee kan jedhamu ture. Annaa tokkos kan rasaasan ture keessaa maqaa isaa abbaa isaan beeku Tasfaayee. Namoota kana lamaanan beeka warra ajjeefaman sana keessoo gubatan keessaa maqaa isaanii adda baasee isaan hin beeku. Qilinxoorraatii man hidhaa sana keessaa namoonni gara Qaallittiitti geeffaman jiru quba qabdaa? Namoonni Qilinxoorraa gara Qaallittiitti gaggeeffaman hin jiran. Ayyee. Qilinxoorraa gara Roobbiif gara Zuwaayitti kan gaggeeffaman jiru. Galgala yeroo mana gara konkolaataatti fedhamuuf Roobitti deemuuf fedhamuuf turan sana uummata Oromoo adda baasan kun abaa'oo jedhanii dabadabatan ture. Yerootti dullaati hiriira galanii nama lamaa ol hiriiranii yerootti dabadaban ture. Hoogganoota Koongireesii Federaala Oromoo warra achidhaa turan keessaa warri lubbuudhaan darbeeru jiru laata? Waa'ee quba qabdu jira? Hayyuu isaa. Isaan yeroo jalqabaatiif uummanni jalaa banamuu didee isaan amma uummanni hundumtu bahee ture uummanni itti cufamee ture. Uummanni hundi bahee booddee manni isaanii dhufaa ture kan ta'anii achi keessaa qabanii achi keessaa marakusan isaan baasan. Uummata kan sirreeffamu hundaaf hin banamee ture kan ta'anii uummatatti erga hundumti isaa tasgabbaa'ee booddee jalaa banan. Garuu mooraa isaanii irratti dhukaasni hin banamne laata? Mooraa isaanii irratti dhukaasni bannee ture mooraa isaanii dhagaatiin irrisaarii dhagaatii waan tajaajilan dhukaasni kun mooraa isaanii dhagaatiin argachuu hin danda'u bakka isaan jiratan. Ammeenya amma godhame kana ati akkamitti ibsitame nama maatii sagantaa kana hordofanii fi maal dhaamtame maaltu ta'e jettee akka gabaabaatti ibsuu dandeessa? Ani uummataaf kan ibsu amma uummatni Oromoo irratti hajuutaan addaa gahee bakka kanatti sa'a kana ture sa'aatii kana faattirra yerootti fedhaman naannoo taa'ee turiitti. Yeroo sanatti
uummanni Oromoo qofaatti adda bahanii namoonni kun rakkoon itti adda baasuun dabaddabuutiin Muhammad Amaanii fi Mustafaa kan jedhaman namoota kan adda baasuutiin yeroo itti maqaa isaanii dhahanii qabatee qabaatan itti dabarsan ture. Amma namoota ammatti jette kun warra abaawoodha jedhamanii reebamanidha isaan addatti bahanii wayita sana. Achi namoonni sun yeroo dubbilan isaanitti baasatu harki isaanii kaatinaati hidhameera akka saree maskarootti lafarra wal godhatanii taasisan ture. Naannoo Zuwaayii fi Goobitti amma yoo natti isaan bishaan otoo hin walitti qabamanii bakka tokko kan jiran ta'a. Hiddi muka baay'ee jirmi muka tokko. Hiddi muka baay'ee jirmi muka tokko. Sanyiin nama baay'ee garaan dhiiraa tokkotti garaan dhiiraa tokkotti tonneen dhiiraa tokko tonneen dhiiraa tokko. Kan lammiidhaan taanee maaluun bu'aa buusa. Kan lammiidhaan taanee maaluun bu'aa buusa. Miilli garaa oofnaan garaan mataa oofnaan kaalaa nama buusaatti boolla nama buusa. Murraan gajjaa murii somboo kottoo garraa. Murraan gajjaa murii somboo kottoo garraa. Duulaan sabaaf duulee duulaan biyyaaf duulee ormaaf duuluun farraa tormaaf duuluun farraa tormaaf duuluun farraa diinaaf duuluun farraa. Kusaa illee amtee teenyuutti rarrafa. Kusaa illee amtee teenyuutti rarrafa. Akka diinu jirtee sanyii nu balleessu. Akka diinu jirtee gumaa eenyu tafaatti gumaa eenyu tafaatti gumaa eenyu tafaatti gumaa eenyu tafaatti. Deessuun ciniinsuun jiltuu yaa Rabbi mucaa kenni. Deessuun ciniinsuun jiltuu yaa bala silmoo kenni. Qabsaan koreen jiiluu didaaniitu sin jiiluu falmataanidhaan jiiluu. Murataanidhaan jiiluu yaa balaas mirga kennitti yaa Rabbi mirga kennitti yaa Rabbi mirga kennitti. Hurriin gaara yoo marsee gungumnaan roobuusaati. Hurriin cillima marsee gungumnaan roobuusaati. Haadhoon mana nu lollaan lammiin keetti nu dhaannaan. Haadhoon mana nu lollaan lammiin keetti nu dhaannaan. Torminu nyaachuusaati torminu nyaachuusaati torminu nyaachuusaati torminu nyaachuusaati. Yaa Allaatti baddaa roobee hin balalii maala roobee hin shararii maala roobee hin balalii yaa afuutuu ganda soobdee natti ni gini maala soobdee natti ni gini maala soobdee natti ni gini. Ganyata soobdee natti ni gini maala soobdee natti ni gini maala soobdee natti ni gini. Duumessa baddaa gaara laalee cillima guggaara laalee ambonya mariyaara. Duumessi baddaa gaara. Nisa gubbaara laalee ambonya mariyaara. Dhiigaa saba koo kiitii lola'ee naara. Dhiigaa barataa jedhu lola'ee naara. Dhiigaa saba koo dhungoo lola'ee naara. Dhiigaa barataa jedhu lola'ee naara. Duumessa baddaa gaara laalee tuttaa gubbaara laalee beekii gubbaara. Duumessi baddaa gaara laalee tuttaa gubbaara. Diga sabab diga lainara, diga barata tula lainara, diga sabab tula lainara, diga barata tula lainara. Ya Allah tibada, robe himbalali mala, robe hisharari mala, robe himbalali. Ya afu tu ganda, sobde natini gini mala, sobde natini gini mala, sobde natini gini.
banda sonne natini kimala sonne natini kimala sonne natini. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa akkanumaan xumurreerra waan nu caqastaniif horaa bulaa torbee dhimmoota biraa qabannee walitti deebinaa sirba kana nagaatti kan isiniin jedhu Andassuu Duulaati. Warri